jirtu maatii kaasishoo nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam jirtanii nuti nagaa jirra galata waaqayyoo isinis bakka jirtanitti nagaa waaqessiniif haa ta'u akkam jirtan jajjabaatanii bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa ta'u isin jechuu jaalladha. Egaa nuti nagaa keenya galata isaa arra egaa kophaa kiyyaa nufee maaf kophaa kee uftee jechuun keessan hin oolu. Egaa akkuma beekamu obboleewwan keenya baay'een keessa warroonni biyya alaa jirtan jechuudha. Gara keessatti illee komentii irrattis akkasuma gara WhatsApp Telegiraamiitiin yaada baay'ee naa kaasan jechuudha. Egaa yaada kana immoo waliigala bakka tokkotti isin deebisa jedheetanii wanta na gaafata waa'ee jireenya biyya keenya ilaalchisee jechuudha. Nama tokkoof deebisuu irratti irraa bakka tokkotti egzeemaa tokko nama hunda keessanii deebisaa warroonni gara keessatti na gaafatanii beekta waan ta'eef asirratti dhaggeeffatanii deebii argachuu hin dandeessu isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu gaafiin hundi keessanii maal seetanii waa'ee jireenya biyya keenya ilaalchisee jireenyi baay'ee tokko qaaliidha. Egaa bal'atu gara biyyaatti erga galtee akkamii jireenyi silaa akkana jedhanii baay'ee nama sodaachisanii warri biyyaa nuti biyyatti galu baay'ee tokko sodaannee jirra warri jettan baay'eetu jira. Egaa maal goon biyya ormaatti rafan malee itti nafalee obboleewwan koo egaa koottaa'ee akka biyya achi ta'anii as ilaalanii miti jechuudha jireenyi biyya keessa haaluma nageenya yoo ilaalchise jechuudha. Naannoo keenyaa fi naannoo kaawwan adda naannoo keenya tamma dhugaa dubbachuudhaaf haalli nageenya baay'ee tokko gaarii jechuudha. Naannoo biraatti garuu hundumaayyuu naannoo hundaayyuu waaqayyo nagaa nuuf haa buusu jenna isa kaanna jechuudha. Innaa kanaaf egaa baay'een keessanii waa'ee meeshaalee keessattuu waa'ee meeshaalee akkasumas yuutuubii biyyatti yoo galle akkamitti hojjechuu dandeenya maalaan hojjenna waa'ee faan ji'aan hagam nama kaffalchiisa deebisee immoo waa'een yuutuubii irratti laazim kompiitara qabaachuu kaameraa qabaachuu qabna warri jettanii na gaafatan gara teelegiraamii WhatsAppitiin jechuudha obboleewwan koo. Egaa akkuma beekamu akkuma keessan biyyaan baan ture yeroo biyyaan baan tursa waan hundumtuu gadbachuudhaaf natti ulfaataa ture jechuudha. Yuutuubii kanas nan eegala jedhee hin turre ግን biyyatti galennaan yoo waaqayyo kaata waan hundumtuu salphaadha jechuudha. Rabbiin nama bira hojjiraate waan hundumtuu salphataa tokkoffaa kaayyoo qabaachuudha. Kaayyoo qabaanaan waan nama daangessu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kaayyoo keessanii namni kaayyoo qabu kaayyoo san galmaan gaachuuf dirqama tattaafachuu qaba jechuudha. Sodaatee duubatti deebi'uu osoo hin ta'in gorsa namaa dhaga'ee baay'een keenya gorsa nama akkana waan hin jire tokko karaarraa waan nama balleessama namni baay'een dhugaa dubbachuudhaaf hiriyaa muraasa yoo ta'in alatti hiriyaan baay'ee kana itti mari'attee wanta faallaa namaa deebisan wanta faallaa kanarra immoo yuura waaqa wajjiin mari'achuutu caala bakka kana goodhaa ati yaa waaqinaa milkeessii bakka kaayyoo kee galmaan gaachuuf fatis tattaafachuu qabda. Isiniin jira obboleewwan koo. Egaa inni tokkoffaa gaafii na gaafatan baay'ee keessan intarneetii waa'ee waayifii ilaalchisee jechuudha. Waayifii asii yoo bitanne wayyamoo yoo biyyatti gallee bitanne wayyamoo kamtu kaffaltiin guddaadha. Ji'aan kaffalamoo waggaa ammoo warri jettanis hin jira. Inni akka waayifiitiin achirra bitattanii ufuurra jechuudha asitti wayya dhugaa dubbachuudhaaf asitti wayya. Waayifoonni xixiqqoon sun hin jiranii kan akka bilbilaatitti qabatanii deeman chaarjarii fudhatu. Isaan amma tokkoffaan birrii ji'aan kaffalama. Ji'aan 500 kaffalama jedhanii ani garuu fayyadamne leera. Deebisee ammoo chaarjii barbaadde. Yoo chaarjii marbaatiin hin beektu Itoophiyaa keessatti yeroo baay'ee rakkisa. Yoo chaarjii marbaatii sun hin hojjenne waayifaa sunis hin hojjette jechuudha. Marbaatii yoo barbade. Marbaatiin immoo biyya keenyatti guyyaa 4 kan turban amma dhugaa dubbachuudhaaf ganda naannoo nuti jirru malee naannoo biraa jechuudha. Haayiliin kenna marbaatiin akka haayilii hin qabne godhanii haayilii hin qabdu jechuudha. Marbaatiin maashinii hin kaasu bilbila chaarjii hin kaasu hin guba. Kanarra immoo biyyatti galtanii achii fidanii ufuurra biyyatti galtanii waayifii kan waggaan bitamu jira kan waggaa 2 bitamu jira kan waggaa 3 bitamu jira. Feetanii bilbila irratti guuttachuu hin dandeessan kan bilbilaa hin jira jechuudha. Waayifii bilbila irratti isinii hidhanii siimii wajjin bitatan. Yoo barbaadan immoo waayifii girgiddaa hin beektanii akka biyya arabaa sanii waayifii girgiddaa san bitachuu hin dandeessu. Waagaan isaatis guddaa miti. Garuu kaffaltiin isaa ji'aan kaffalama. Kanuma akka xixiqqoowwan kana. Xixiqqoon kunis asitti siin jira jechuudha. Biyaansi asitti yoo guddate 6,000 naamina fakkaate. xixiqqoowwan kun kan harkatti baatanii akka bilbilaatti chaarjii kan bootatti socho'u jechuudha.
garuu jejaan kaffalama. Jejaan 500 kaffalamaa jiran. Kan girgiddaa irratti 500 kaffalamaa jiran. Innaa kanarra kan waggaatti sin jira jechuudha. Kan waggaa lamaatti sin jira. Kan bilbilaa yoo ta'e immoo gizuma tokko kaffaltanii bitattu. Kan bilbila irratti jechuudha. Garuu rakkoon isaa bilbila isaanii kinoo gizee hattuu nama jalaa fudhatte yookiin ammoo bilbilli sun tabalaasheesi xiqqoon waraqaan namaa kennamaa isaa sirreeffachuu hin danda'ama. Jechuudha maqaa keessan yoo baastan yoo siimii sun bade malee siimii bade taana faayidaa hin qabu fakkaate garuu siimiin jiraannan rakkoon qabu bilbila irratti guuttatta san immoo seeraan qabachuu qabdu yookiin ammoo alatti fayyadamoo osoo hin ta'in mana keessatti jechuudha. Alatti yeroo kana bilbila fudhatanii bahuun hin jiru. Akkuma kunoo yeroo darbe kaasuu firaankii wal jira guunisa dhugaa dubbachuu bilbila fudhatanii bahuun amma hin barbaachisu. Namni wanta biraa miti warri hattuu jechuudha. Hattuu isa ta'u namni fayyaanu bilbiluma nama harkatti ilaalu jechuudha. Bilbilli biyya alaatti dhufe yoo jira waan guddaa wayiitti fakkaata. Gini sibiila faayidaa hin qabu jechuudha. Faayidaa sima qaba. Gin warra fudhatu isaanii faayidaa hin qabu haqa namaa. Kanaafiyyuu waa'ee filaalchisee kana siniin jedha obboleewwan koo achirra as wayya siniin jechuu barbaadita warra na gaafattanii. Asitti immoo iyyuu akkamitti fayyadamna rakkoon qabu jechuudha. Isaan siima wajjin namaa kennanii bakka bilbila irratti guutamee sinii kenna. Abbaa barbaadanii haga nama kuwanii irraa xalafuuf hin dandeessu. Kompiitara sin kaasa waan hundumaayyuu hin kaasa jechuudha. Biyyi keenya amma guddatee jira. Akkuma biyya kamiyyuu guddatee jira Itoophiyaan dhugaa dubbachuudha. Baay'ee tokko jijjiirama qaba jechuudha. Kana inni biraa immoo iyyuu waa'ee mana obboleewwan keenya mana bitachuu inna yookiin lafa bitachuu inna akkamii warra maatii yoo gaafanne waa gana kana nu jedhu dhugumaayii bal'attuu ati biyyatti galtee argiteerta jettan dhugaadha. Manas ta'ee lafas ta'ee akkuma wal caaluun manni warri kaartaa pilaanii beektanii kaartaa qabu baay'ee wuddee jechuudha. Kaartaa warri qabu wuddeedha. Miliyoona tokko gadi manni argamu natti hin jiran natti fakkaata mana kinoo saarbisii yookiin mana xiqqaa tokko kilaasii tokko irra jiru yoo ta'e kan hin qabne yoo ta'e immoo seera kan hin qabne seeraan ala yoo ta'e inni akkuma gatii isaatitti akkuma manummaa isaatitti akkuma miidhagina manaatitti jechuudha. Kanaaf baay'ee suddii miti jechuudha. Akka as taa'anii haasa'anii asii namatti masanii miti dhugaa dubbachuudha. Warra gizee sanaan amma as teenyee akkana waan hunduu waddadee abidda ta'e midhaan jira warra asii akkasii miti dhugaa dubbachuudhaaf warra asii birris dhimma cinaatti qabachaati malee akka wanni hundi jaassanii miti dhugaa dubbachuu maali ani galeen argee jira keessattuu meeshaa wuddee jira ani dhugaa siniin jira achitti maashinii fuulii hin beektanii ijoolleen tamaariin keessattuu hin beektu jechuudha waa'ee maashinii fuulii ilaalchisee. Maashinii fuulii kan fuulii malu fuulii yoo siniin jedhu hin jiraanitire fuulii beekalaa osoo hin ta'in tamaarii taatanii warri fuulii nyaanne yookiin ijoollee baadiyyaa katamaattis garuu nyaatamaa hin beektanii tamaariin keessattuu fuulii fayyadamaa ture. Kan harkaan maramu qamadii irra kan hojjetamu sen jechuudha. Maashinii sana achitti meeqan hin jedhanii riyyaan ta'edha gabbaa 50 bittee turte. Ani immoo onlaayinii irra jechuudha. Gin meeshaa onlaayinii baay'ee amansiisaa miti jechuudha. Meeshaa onlaayinii yaaduufu. Ani qaamaan suuqii deemee jennaan 250 diraama 250 naan jedhan diraama Dubaay jechuudha. 250 yoo ta'e asitti yoo irra eegame minizaarii hin beektanii ani kan gale yoodha. Gizee sanitti gara maashinii sun gara 7,000 dhufe jechuudha. Reegee jechuudha maashinii sani. Gizee sani sanuu minizaarii gizee saniisitti. Gin asitti hoo 2,000 maashinii sun. Asitti 2,000 jechuudha. Mirti kan sanuu filattanii bittan jechuudha. Garuu meeshaan kuniwwan meeshaan achi maa'uuf malee meeshaa asiitii miti jechuudha. Turkii jedhanii gurgurachi asitti illee kan ufu meeshaa Turkiiti. Itoophiyaa keessatti meeshaa kun oomishama sanatti fakkaatu. Maashinoonni baay'een alarraa seena waan ta'eef. Akka baraddisni nikeeliiwwan hin jira alarraa seena. Garuu achitti olaallu baxxaan itti wuddii jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf achitti meeshaa sirriitti wuddii. Asitti wayya. Asitti wayyama. Maashinii sanuu jijjiirama meeqa qabare? 5,000 jijjiirama qaba jechuudha maashinii sun asitti. Ani hin binne laalee kan waagaan isaa kastaana irree asitti yoon galee gaafate 2,000 naan jiran jechuudha. Kanaaf tokkoffaan achi yoofin meeshaa silaa kiiloon isaa hin beektanii dhugaa dubbachuudhaaf ani gaafa nuuf jechuudha fi kiyyaa shaantaa takka irratti 500 kafali kiiloo 23 500 jechuudha. Sanuuyyuu naa kaatanii madaamii keefaa naa kaatanii shaantaa takka irratti 500 diraama 500 kafale jechuudha. Gin 500 sana osoo sitti argee meeshaa meeqaan ittiin bitaa ganuu wanta hin xaamne uffata bichaadha jedhee jechuudha. Baay'ee ulfaata. Kanarra immoo iyyuu jechuudha
asitti dhuftanii birrii achitti bitanii sana asitti bitachuun isin wayya. Maal waan hunduu jira. Waan achi jiru waan hunduu jira. Dhugaan duraachi Taayilaan meeshaan Itoophiyaa keessatti akkanatti hin jira. Soggiin meeshaa dassi baay'ee bareedu bakka. Baay'ee babbareedu jira asitti dhugaa dubbachuudha. Meeshaa achi caalu jira asitti. Innaa kanaaf birrii qabatanii of ta'u waan hunduu hin jira. Injira achitti tokkoffaan qaraan isaa nama qarachiisu asitti kiiloon tirfii taanaan baay'ee nama kafalchiisu. Eerpoortii keessatti hin beektu kiiloon takkitti birrii 80. Kiiloon takka birrii 80 jechuudha. Kiiloo takka tirfii namaan dabarsan. Kanaafiyyuu meeshaan illee gaariidha. Asitti uffata illee taanaan waan hundumtuu guutee jira. Sijjamar uffanni gaafa armaan dura illee dubbee jira. Uffanni Habashaa asii deema jechuudha. Uffanni Habashaa asii deema. Isaan asii taaskii jedhanii waan meeqa jedhanii birri namatti dabalchiisu malee asitti wayya. Siniifaa waraaba jedhee tureeyyuu naaf hin mijanne garuu guyyaa tokko siniifaa waraaba. Nu waraaba yeroo jettan baay'eetu jira waan ta'eef kanaaf isiniin jedha obboleewwan koo kanaafiyyuu waan achi jiru hunduu asin jira. Intarneetii waayifiinis Itoophiyaa guutee jira. Akka barbaadaniin kan bakkaa bakkaatti socho'atan kan mana keessatti teessanii fayyadamtan waan hundumtuu hin jira. Asitti laaptooppii amma achitti birrii guddaan bitamu diraama 4,000 diraama 5,000 jira. Asitti laaptooppii hin jira. Aga 50,000 gaariin jechuudha. Anastanyaan 30,000 wayiitillee hin jira jechuudha. Kanaafiyyuu yuutuubii hojjechuuf warri fe'ii qabdan jechuudha. Wanna duwwaatti isin deemsu tokko hin jiru. Maaliif waan hundumtuu hin jira. Asitti jira YouTube illee YouTuberoota bira kanneen bakka waan muuxannoo qabaachudha. Kanaaf immoo hundumtuuyyuu hin barata. Waan hin baranne hin jiru bara. Maal biyyaan baatittuu deemnee afaan isaanii kan hin beekne as nuun jaa warra bataanii kan deemnu hin baranna waan ta'eef asitti illee waan hundumtuu harka namaatiin hin baranna. Garuu barachuuf immoo yuuti ofii keenya of jabeessu tokkoffaan of jabeessu asiniin jira. Egaa inni biraa immoo jechuudha biyya keessatti hojii hojjetamu maaltu jira oduu galleen waan hundumtuu sinni qarshii keessan harkaan irraa qabaatan taananii waan hundumtuu hojjetamu waan hin hojjetamne hin jiru. Waan baay'ee hojjetanii of jijjiiran biyya hambaa bichaa miti. Biyya keessatti illee waan hunda hojjetan garuu hojjechuuf immoo qarshii harkarraa qabaachuun barbaachisaadha. Qarshii qabaannaan obboleewwan koo hojiin guutee jira. Itoophiyaa keessatti illee hin hojjetan waan na barbaadne warri dubartoota bakka waan barbaadan hojjechuu hin dandeenye. Gin immoo hin uffina hojii tokko yookiin hojjennee yoo bakkatti biizineesii guddaa argachuu baanne hin cufna waan sani hojii dhiisnee gara biyya arabaatti hawwina malee hojiin waan hin jirre hin jiru. Kanaafuu tokko jedhanii lama jedhu ija Oromoon waan ta'eef waan xiqqaadhaa gara guddaatti siiqanii isiniin jira obboleewwan koo. Egaa waa'ee meeshaatti illee waa'ee kan na gaafattan kana meeshaan garuu dhugaa isiniin jechuuf asitti isinii wayya. Achitti ammaan meeshaa achitti bitee dhufe keessaa meeshaa baay'eetu cabe jechuudha. Meeshaa shaqilaa kan cabu hin jira. Meeshaa baay'eetu na jalaa cabe. Maaliif akka argan godha akka shaantaa achirraa hin darbanii warri naqanii akka argan godhan hin beektanii miti yoo fe'amu jechuudha. Amma meeshaan achitti cabe hin jira. Keessattuu meeshaa cabu namni hin bitatina. Asitti hin jira guute. Indoo meeshaa achi finnura meeshaa asitti xiraatii qaba bakka. Kan biyya wajjin amma maatiin yoo meeshaa addisii dhufee bakka asitti mana namaa deemanii meeshaa addisii argan keenya sun kan yookiin achitti ture namni fidnee ofuu dandeenya. Asitti immoo akkuma uffataa kana meeshaan manaa hin jijjiirama gizee hundaa keessattuu ayyaana irratti hin jijjiirama kan meeshaa haarawaatu seena jechuudha. Innaa akkuma bilbilaa yookiin akkuma uffataa kana haarawaatu seena. Kanaafiyyuu achitti bittanii hojii rakkachuurraa fe'aan kobaadaa asitti makiinanii biyyatti in ulfaataa deebisee achitti iyyuu shaantaan kiiloo 46 bichaadha. Yoo 46 darbe silaa birrii waan ta'eef kanaaf warroonni meeshaa bitachuu barbaadan garuu waan akka kootitti jechuudha. Hoo balleessillee ifama naa godhaa meeshaa asitti bitachuu isin yaa uffatan sijjama uffata biyya arabaatitti yoo uffanni gaariin achitti wanni bitamu hin jiran natti fakkaatu yoo caammaa ta'e biyaas caammaa yoo ta'e caammaa biyya arabaa fi jaakkeettii gurraa biyya arabaatitti hin jira. Saniin alatti uffanni isaanii asitti uffatamu hin jiru. Uffata illee yoo ta'e uffanni kan Itoophiyaa irraa jajjattan minaamin jechuudha hin jira. Anis akkasuma bitaa ture gin yoo as gabamma uffata achitti bitaa ture sun asitti darbe faashiniin isaa hin jiru. Uffata duraan uffattee jira hin beektanaan namoota biyya keenya uffata darbee barkuun uffata malee ajaan garuu anaaf erga ta'e nama maaltu beeti
sanirra mooyyuu asitti qabatanii uffatanii uffata addisii dhufe haaraa hojjechuudhaaf fa'aa jettanii deemu bitatanii deemu sinii wayyaa siniin jira. Egaa kana fakkaataa obboleewwan keenya egaa biyya keessatti waan hundumtuuyyuu akkuma barreetiin hin jira. Asirra immoo asinii wayyaa siniin jira. Obboleettiin keenya tokko maal naan jette gara keessatti bal'aatu meekaappii fayyadamtamoo fuuluma keenya soodaan jette turte. Egaa obboleettii koo ani meekaappii fayyadamu gaa dubbachuudhaaf meekaappii iyyuu meekaappii jecha malee jechuudha akka inni jiru hin beeku jechuudha gaa dubbachuudhaaf jecha garuu meekaappii hojjanna nagaa ani fayyadamu biyya keessatti meekaappii jiraallee kan naan jedhan jira hin jira biyya keessa waan hundumtuu hin jira. Meekaappiin kan ijatti qaxxalata intoo amma biyya keessatti tamaariin jiru jechuudha kan ijarratti qaxxalata kana maqaa isaallee beeku ifa manaa godhaa hin jira waan hundumtuu biyya keessa waan hundumtuu akkuma maaliif naggaadeen Dubaay irraa fidu bara irra caalli isaanii hin beektanii naggaadonni Dubaay irraa fidanii iqaan Dubaay asitti guutee jira jechuudha. Wanti xiqqoo biyya achi ufee asitti waddadu bilbila xiqqoo bilbilli waddada gin bilbilillee biyya arabaatirra as wayya. Aswayya jechuudha. Bilbilli asitti wayya. Achitti bilbila tokkomma yoo diraama kumaa gadi yoo bilbila bitanii hin jira garuu agaa bashanii bajaagin jibiin isaatti xiqqoo jibii ja'a 4-8 gina asitti jibii koo ja'a aga kuma 25-22 hin bitama. Bilbilli dhugaa dubbachuudhaaf asitti wayya garuu meeshaan hunduu asitti wayya waagaan isaa bilbilli achitti sirriitti guddiidha dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti guddiidha siniin jira. Akkasumas egaa obboleewwan keenya gaafa galtuu qaraata qabdaa jettee obboleettii keenya achitti hojiin hojjechaa ture na gaafachaa turte. Qaraatni Itoophiyaa irratti hin qaratamaa warri jettan. Iqaasii deeme amma baay'een hojii anu gizee ofitti baay'ee tokko na sodaachisa. Itoophiyaa irratti qaraata kaffaltaa maaliif iqaa kana bittee namni jiranii na sodaachisaa turan aga madaamii kooti bahuuta akka ijoollee Itoophiyaa wajjin hojjennu bahuutti jechuudha. Gini qaraata tokkoon agarra dubbachuudhaaf qaranni hin jiru. Achitti bichaa Portiitti kan tarfiidhaan si kaffalchiisu asitti Itoophiyaa toona kaffalee tokko hin jiru jechuudha nasuma baafan. Qaranni bilbila ganaa fiddee amma baay'een bilbila ganaati jedhanii bilbila ganaa fiddee midhaamina jedhanii kan nama sodaachisan dhugaa hin jiru asitti jechuudha. Bilbilaan aguma barbaadan qabatanii galma fakkaate gini kompiitaraa fi TV irratti nama qaratu jira. Kompiitaraa yoo tirfii qabaatte amma lama yoo qabaatte lama keessa tokko si qaratu tokko si dabarsu. TV illee yoo lama ta'e lama keessa inchi isaati san inchi yaani jechuudha. Inchi guddaaf xiqqaatu jira waan ta'eef inchi isaatiin guddaa yoo ta'e inchi akkasumas si qarachiisu xiqqasoo ta'e akkasumatti jechuudha. Isa kompiitaraaf TV san irratti qaranni hin jira. Gini kaawwamu qaranni hin jiru nama. Isaa yoo kompiitara sanuna kan dabarfatu hin jira baay'een jechuudha. Osoo hin argin jechuudha akkuma namaatiin. Innaa kanaaf egaa waa'ee gatii na gaafattanii hundallee isinii waa'ee gumaacha isinii jira. Egaa kaan immooyyuu viidiyoo biraatiin walitti deebinaa viidiyoo isinitti dheeressuu isin of dhaggeeffachuuf isiniin jira obboleewwan kooyi. Egaa kanarra meeshaa biyya hambaatii finnaa jettanii wajjin dhibbattanii rakkattanii asitti fidanii namaa hira misgaan illee hin jiru kanarra gazzaba keessan qabaddaatoo asitti mana zaraddaatoo bitaddaa wanna barbaadan jechuudha. Gazzaba immoo warri qabattanii galuu barbaadan qabattanii hin galinaa. Asitti amma ijoollee baay'ee gabaa gurraachatti mana zarannaa deemnee baankii gabaa gurraacha jedhan miti. Safara sanittus naman kaleessan dallaalonni hin jiru. Dallaalonni amma gisee dhufsan birrii 30 irra jira minzaareen. Asitti meeqa manazaru achitti 30 irra jira asitti 24-25 manazaru. Indoon dallaal tokko maal naan jedhan garuu gazzaballee qabadhee nuufne maal naan jedhe birrii 7 asii manazara naan jedhe birrii 7. Kooshaanu kan jedhu hin jira. Kanarra immoo achumatti gazzaba keetiin jechuudha qarshii keetiin achitti jijjiirraa osoo hin deemin achitti jijjiirraa baankii keessan irratti namarratti soo ta'e galfadhaatoo asitti goota asitti gabaa gurraacha deemna jechuun kan qabda isa poolisii sindirraa hubate jechuudha sirriitti eegan naannoo san jechuudha. Kanaafiyyuu naggaadee waan asittis naggaadeen kinoo kana namarraa hubanii deebisan hin jiru isaan illee kaffaltii xiqqoo mana jiru. Kanaaf achumatti qabaddaa kootta isiniin jira. Egaa viidiyoon kee guyyaa irraa kana fakkaata sagalee isinitti dheeresseefama isiniin jira. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'a horaa bulaa sinan jaaladhaa jabaadhaa isiniin jira.